Egaa akkam jirtan hordoftoota fi kabajamtoota jaallatamtoota keenya gurmuu History of Freshman Course Chapter 4 Part 3 qabatee isinii dhufeeti jira. Haga xumuraatti na hordofaa, like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Kun miidiyaa keessan gurmuu haga xumuraatti na faana bu'aan isiniin ja'a. Jalqaba irratti toopikiin keenya kanarraa Evangelization, Religious Movements and Religious Reform of the Dry Cook. Evangelization. Mali evangelization. Christianity had a long history of the expansion. Churches and their believers had been in existence long before expansion of the Christian kingdom in various parts of the Horn of Africa. Kana jechuun seenaa kiristaanummaa babal'ifannaa kiristaanummaa keessatti yookaan amantii kiristaanaa keessatti chaarchii fi hordoftoonni isii kan seenaa bal'aan babal'ifannaa isaaniitiif jechuudha yeroo dheeraadhaan duratti kan seenaan barreessee lafaa qabu jechuudha of the Christian kingdom in the various parts of the Horn of Africa. Mootummaan kiristaanaa kun amantii babal'isuudhaaf kutaalee garaagaraa gaanfa Afrikaa keessatti ga'ee guddaa kan taphachaa ture jechuudha. Yeroo dheeraan duratti illee medieval Itoophiyaa keessatti for instance in Shawaa akka fakkeenyaatti Shawaa keessatti there were early Christian who maintained contact with their distant relatives in northern part of Ethiopia. Kana jechuun akkuma fakkeenyaatti Shawaa keessatti kan jalqaba kiristaanummaa kan walitti dhufeenya yookaan hariiroon isaanii waliin kan ture jechuudha distant relative in the north part of the Ethiopia. Walitti hidhannaan jidduu northern part Itoophiyaatii fi Shawaan akka walitti jabaatu jecha kiristaanummaa jabeessuudhaaf jecha walitti rileeshinii walirraa uumanii jechuudha yookaan walitti firummaan kan uumamedha. Amma toopikii itti aanutti gaafa dabarru religious movements. What is religious movements? The state was movement. Mali state was movement into Mali separate witness development of the monasticism and religious movements of which the major one was the state was movement named after the founder. Kanijunga state was movement in maqaa abbicha yookaan hundee isaa isiitiin kan yaamamte jechuudha sochii state jedhamtee kan yaamamtu parade witness development of the monasticism and religious movements of which the major one of the state movement dha jechuudha. Kana jechuun state movement kun yeroo monasticism fi religious movement akkaan dabalee jiru yookaan yeroo akkaan babal'atee yookaan guddina itti argate jechuudha. State movement kan jedhamu kun state was established his own monastic community in Sarai in present-day Eritrea. State was kuni state jechuudha. Amdiriin kuni kan hundeesse eenyu his own monastic mataa isaatiif hawaasa monastic community in Sarai community in Sarai keessatti kan hundeesse jechuudha. Bakki Sarai jedhamtu jechuudha ammaan tana Eritrea jedhamti. Now Eritrea or present Eritrea. There he was joined by many students and taught until about 1337. Sunis inni jechuudha joined by many students barattoota hedduudhaan kan itti seenee
يخاو خن دبل مجرى and taught until حاجة بار قداسة دي صدق ترباتي خن برسيسني. The other topic, the religious reform of Emperor Dara Yakub. Mali religious reforming amantiratti Emperor Dara Yakub ittiin hojjechaa ture maali? Emperor Dara Yakub 1434 up to 1468 during this time took several measures to stabilize and consolidate the Orthodox Church. Dara Yakub barreen aangoo irra ture kana keessatti jechuudha. Madaala yookaan aangoo isaatti gaggeessuudhaaf jecha waa baay'ee kan godheedha jechuudha. Mootummaa Orthodox Church kana kan cimsee riifoormii hedduu kan lafa kaa'ee jechuudha. Tokkoffaarra maali riifoormiin riilijiisidha. Lafa Dara Yakub irraa lafa kaa'amee jechuudha. First, he settled the conflict among the Ethiopian clergy in order to create an amicable church-state relationship. Kana jechuun jalqaba riifoormiin lafa kaa'ee jechuudha. Moonni maal jechuudha yaadisa? He settled the conflict among the Ethiopian clergy in order to create an amicable church-state relationship. Hariiroo chaarchiidhaa fi bulchiinsa mootummaa gidduu jiru kan konfliktiin ture jechuudha. Kan karaa nagayaatiin yookaan amicable jechuun karaa nagayaa yookaan karaa waldhabdee takka sifa manguddummaa yookaan waan akkanumatti jechuudha negotiationiidhaan walii galanii walii fudhatanii jechuudha irra walii galan kana lafa kaa'ee. In this regard, he made peace with the house of Eustachius by reviving Sabbath in the Ethiopian church, and Eustachian agreed to receive holy order from the Ethiopian prelates. Kana keessatti inni hojii jechuudha nageenya kana nageenya kaa'uudhaaf jecha nageenya fiduudhaaf jecha jechuudha. Nageenya yookaan laalama waldhabdee san ni fura karaa nagayaatiin. Ogguu waldhabdeen furamee jechuudha House of Eustachius kana ni haaromse yookaan refresh or reviving ni godha yookaan ni haaromse jechuudha. By reviving Sabbath. Kan haaromuu Sabbath in Ethiopian church, and Eustachian agreed to receive holy order from the Ethiopian prelate jechuudha. Akka inni haaromu kan godhe jechuudha. Further, caalatti immoo inni he urged the clergy to preach Christianity in remote areas jechuun inni kan clergyota ni gorse yookaan ni ajaje to preach akka lallaban kiristaanummaa yookaan amantii kana akka warreen silaa hin beeknetti itti himan yookaan deemanii akka lallaban godhe to remote area naannoolee moggaa yookaan maddii jiran yookaan biyyarraa karaa qarqaraa jiran jechuudha. Naannoo isaaniitti naannoo kiristaanummaan hin jiretti dhaqanii akka lallaba taasisan godhe jechuudha. Besides, he ordered naannota eenyu jiraatu jechuudha. He ordered the people to observe fasting on the Wednesday and Fridays and get further confession. Kana jechuun akkuma beekamu amantiin state religion jedhamti beekamtu kiristaanitii waan ta'eef jecha amantiilee biroo irraa gara kiristaanummaatti akka namni deebi'uuf riifoormiin kun kan hojjetame jechuudha. Gaa'ii medieval Itoophiyaa keessatti gosa kana haala kana kan dalagamaa ture. Riifoormiin kun kan Dara Yaqubiin kaayame jechuudha.
jechuudha. Kunis maal godhe people to observe fasting gaafa uummanni ayyaaneffannaa uummanni soomana irra jiru ayyaaneffannaa isaanii yookaan Wednesday fi Friday irratti kan abbootii confession yookaan warreen sila nama gara kiristaanummaa gara galchaniin akkatti seenanii jeequmsa taasisu kan godhamaa ture jechuudha. Gaafsan keessatti loogii gosa kanaati kan hojjetamaa ture jechuudha. Medieval Itoophiyaa keessaa haaluma beekamuuni. Lack of sufficient religious book was another problem. Problema kan ta'e hanqina religious book was another problem kan ta'e jechuudha. Thus the king encouraged the establishment of library in every church. Mootichi yookaan daaraa Yaaqoob library church hunda keessatti akka babal'atu yookaan akka hundaa'u kan godhe jechuudha. This was followed by revival of religious literature. Kana hordofee literature amantii garaagaraa yookaan barreeffamni garaagaraa akka haaramu kan godhe. He himself wrote some book like Masaafe Birhaan. Inni matuma isaatiif Daaraa Yaaqoob jechuun kitaabota kanneen kan ifi barreesse. Maal fa'aa barreesse? Masaafe Birhaan, Masaaf Melaad, Masaafe Sillaasee, Masaafe Tiyaaqoboo Mister kana kan hedduu kan barreesse jechuudha. Eenyu mataa isaatiifuu eenyu mootichi yookaan kiingi Daaraa Yaaqoob jechuudha. Kana dalagaa ture jechuudha. In addition, during his reign, some parts of Temre Mariam were translated from Arabic to Greek. Yeroo aangoo isaa san keessa jechuudha. Temre Mariam kan jedhamu kan duraan afaan Arabiffaan barreeffamee jiru harki tokko yookaan hagi tokko jechuudha kan gara afaan Giizii akka deebi'u godhe. Okay, the next topic, political and socio-economic dynamic in Muslim Sultanate. Okay, egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota miidiyaa gurmudduuf haga xumuraatti nafaana akka turtan abdiin qabaa. Waa hedduu akka irraa barachuu dandeessan akka karaalee garaagaraatiin barnoonni isin birallee gahuudhaaf ittiin hojjetamuu danda'u like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Okay, the next topic kana kan itti fufnu ta'a haga xumuraatti nafaana bu'aa na jalaa akka nafne. Political and socio-economic dynamic in Muslim Sultanates. Okay. Gara aangoo siyaasaa hawaasa diinagdee jijjiiramoota kanneen jechuudha Muslim Sultanate keessatti waan ta'e haalaan waliinuu. A number of strong sultanates had emerged since the 14th century. Lakkoofsi yookaan a number of strong sultanates had emerged since the 14th century. Sultaanonni musliimaa jajjaboo yookaan aangoo kan cimsatan naannoo jaarraa 14ffaa keessatti sultaanota hedduu kan aangoo gurguddaa qaban kan yeroo san keessatti akkasitti mul'atan yookaan gurguddatan jechuudha. Trade was one of the major factors that resulted in the rise and development of those sultanates. Trade akka laalama major factory yookaan sababa irra caalatti amantiin musliimaa yookaan sultaanonni musliimaa akka guddatan taasisa keessa trading isa basic yookaan major factory or cause isaati jechuudha. Trade served not only as a major source of livelihood but also acted as a major agent that resulted in the formation of Muslim sultanates.
and remained a major source of conflict between the Christian kingdom and the Muslim planet. Trading kun major source qofa ta'ee warreen livelihoodii qofaaf ta'ee kan isa qofaaf akka hin taanee fi garuu sunis jechuudha also acted as a major agent that resulted in formation of the Muslim Sultanate. Warra naannichaa qofaaf madda kan ta'u yookaan madda galii kan ta'u qofa osoo hin taane tireediin jechuudha kan tajaajilu akka yookaan konsekweensii tireedii kan ta'e yookaan guddina sultaanota musliimaatiif sababa guddaa akka ta'etti kan lakkaa'amu jechuudha yookaan gumaachisa qooda guddaa kan hundeeffama sultaanota musliimaa keessatti qabu jechuudha daldalli kuni and remain a major source of the conflict between Christian kingdom and Muslim Sultanate. Akkasumatti sababoota walitti mootummaa kiristaanaa fi Muslim Sultanate jidduu sababa ijoon trade akka ta'e waan istiriin ragaa nuu bahu jechuudha. Trading conflict isaaniitti basic causing trade jechuudha. Okay, the next topic, the rise of Adel. Kaumsi Adel Sultanate da Mali. After its establishment, Ifat conducted a series of campaigns against its neighboring sultanates, thereby extending its hegemony over these areas. Erganifi hundeeffama Ifat Sultanate kanaati serious campaign bulli tartiibaan kan yookaan wal dura duuban kaniifi warreen ollaa sultaanotaa jiraniin walitti gaggeeffamaa turedha jechuudha. Sultaanota ollaa isaanii jiraniin kan wal lolaa turanii thereby extending it is the hegemony over this area. Kunis akka babal'ifannaa yookaan mootummaan kan qabame naannoo san akka qabamuuf yookaan hegemony control akka ta'uuf jecha kan wal lolaa turan jechuudha. It emerged towards the end of 14th century. Adel Sultanatiin kan jalqabe yookaan argame naannoo yookaan jaarraa 14ffaa keessa jechuudha. It also resisted the expansion of the Christian kingdom. Sultanate of Adel kun jechuudha kan mootummaa kiristaanaa akkaan mormaa ture yookaan kan dura dhaabbachaa ture expansion of Christian kingdom kun resisted yookaan kan irraa turedha jechuudha. However, haa ta'u malee one branch of the Walasma family damee takka yookaan garee takka kan Walasma family which sunis maali realized that Ifat was become an easy target to the Christian kingdom due to its location moved further to the southeastern lowlands and established new and vigorous Muslim Sultanate of Adel in the highland district around her in 1367. Naannoo bara 1367 kana iddugala duraan Ifat Sultanate kan turte jiddugala isii jijjiirrachuudhaan gara Adel Sultanate jaamutti kan maqaa isiillee jijjiirrate jechuudha. Bakki isii Ifat bakka duraan turte irraa gara Harar naannawa Harar bakka jaamtutti kan jijjiirratti turte jechuudha. Erga jijjiirrattee new foundation bakka sanatti yookaan new established Muslim Sultanatiin Adel kan jedhamu Highland district around Hararitti kan hundaa'e jechuudha. The first center
of this extended Walasma dynasty was at a place called Dakar, a place located to the southeast of Harar. Jalqaba Walasma dynasty bakki inni qubatee yookaan bakki inni dhaqe bakka Dakar jedhamtu. Dakar kun isa south east of Harar kan taate jechuudha. Gamisi south east of Harar jirti. Dakar bakka jedhamtu jalqaba first center of Walasma dynasty was Dakar jechuudha. The Walasma family consolidated its power in the new center and began another phase of the military campaign against the frontier of the Christian kingdom. Kana jechuun Walasma family kun aangoo isaa kan jabeeffate garamitti new center yookaan gara Dakar sanitti aangoo isaa akka cimaa ta'u kan cimsee guddifate jechuudha. Aangoo isaanii began another phase of the military campaign. Duula garaa biraatiin yookaan tooftaa duraanii jijjiirate adal jechuudha maqaa moggaasee naannoo mootummaa kiristaanaa arraawwanti isaanii yookaan firoontarii isaanii irra jiran kan itti duuluu eegalee jechuudha. The center of Adal in operation changed to the city of Harar. Center Adal Dakar irraa gara Harar kan deebi'e bara 1520. Dakar to Harar kan ture and after the defeat of Imam Ahmad haga Ahmad Granyi yookaan Imam Ahmad Ibn Aligadi kan jedhamu Ahmad Ibrahim Ibn Aligadi kan jedhamu aangorra yookaan mootummaa Gaaladoos jedhamu haga qofatti bara 1543 haga inni wayna dagaa irratti qofa takkatti kan dugalli isaanii bakka san ture jechuudha. The growing trade from a new force of the Oromo forced the Sultanate to change the capital to Hausa. Garuu bara kana jechuudha eeganii fi Amigiraan qofee booda kan next to Amigiraan Sultanate Imamsi Sultan Emanur Mujahid kan jedhamu kan itti aanee turee fi innis mootummaa Oromo expansion of Oromo revolutionidhaan kan gara Hausaatti sentarri lammaffaa Hararra first it is Dakar center of Adal jechuudha. Second is Harar and the third is Hausa in Afar jechuudha. Okay. Trade and the expansion of Islam. Trade and expansion Islam kan laalu jaazirati Islam spread into the central and the southwestern part of the Ethiopian region through Muslim merchant and preach. Islaamumaan kan babal'ate gara southwestern part of Ethiopia naannoo sanitti kan babal'ate muslim merchantii daldalaa muslimaatii fi akkasuma amantiif illee kan labsataa cinatti jechuudha. Daldalaa fi amantiidhas kan waliin barsiisaa deemanii jechuudha. Trade served as channel for the expansion of Islam in the Muslim jechuudha. Kana jechuun tireedii akka chaanaalaa yookaan akka bakka miidiyaa yookaan waan walitti dabarsanii takkatti itti fayyadamaa kan turan jechuudha. Gahee hagas takka itti fayyadamanii tireedii irratti bu'aa islaamummaa bal'isuu keessatti gahee guddaa kan taphatee ture jechuudha. Tireediin harka guddaa kan keessaa qabu jechuudha. Sultanates while at the same time it formed the base of the economy of those states. Sultanonni akkasumatti illee jechuudha yeroo sanii formed the base of economy of those states. Mootummaa sultaanota muslimaatiif economiin isaanii tireediidha ture jechuudha. Sultanate the most known Muslim sultanates during this period were Ifat. Sultaanota baay'ee beekamoo keessaa yookaan most known Muslim sultanate kan taate irra caaltu yookaan yeroo san keessa guddoo beekamtuu kan taate turte Ifat turte.
إفات كوني برا خدا لما سديت مشاني حاجة خدا أفر خدا شنيت خان موتما بكم دو تاتي ترتي جوجارا لما خان موتما جب ترتي and adal خدا أفر خدا شني حاجة خدا شن ترباتمي ترباتي خان qabattee turte jechuudha. Mootummaan cimaan Musliim sultaantii keessatti ifaat enda adal jechuudha. Adaliin 14 haga 1577 ifaatiin 14 haga 15 wal duraa duubaan kan bulchaa turanii jechuudha. The main trade outlet shifted to Zeila. Bakki meeshaalee daldalaa kun karaa atleetii jechuun buufannoonni sun jechuudha karaa Zeilaatti kan jijjiirame and the old city state Mogadishu, Brava and Merka were used as port for their hinterland. Naannoo qarqara galaanaatti jirutti jechuun bakkeewwan tanneenitti kan fayyadamanii jechuudha Zeilatti jijjiiruudhaan buufata isaanii. In the meantime, for the trade in the northeast, Massawa served as an outlet. Okay, the next topic, rivalry between the Christian kingdom and the Muslim sultanate. Rivalry jiddu isaanii maal ture? Zeila was the main outlet to the sea during the medieval period keessatti Zeilaan buufata ijoo yookaan buufata jabaa bu'aa guddaa irraa argatan kan irratti wal dhibdeen mootummaa kiristaanaa fi musliim sultaanitii gidduu ture kan ijoon Zeilaadha ture jechuudha. The ambition to control this trade route and the community that passed through Zeila led to rivalry between the Solomonic rulers and the Sultanate of Ifat. Hooggantoota yookaan warreen Solomonic dynasty maqaa jedhamuun biyya bulchaa gaafa san keessatti ture musliim kiristaan haayilaandii kingidamii jechuudha. Sanii fi musliim sultaanitii jidduu wanni yookaan hawwiin guddaan isaanii ikoonomiin isaanii waan tireedii irratti xiyyeeffatuuf jecha riidaaltiin yookaan outkaamiin tireedii Zeilaa irraa bu'aan argamu guddaa waan ta'eef jecha wal dhibdeen ijoon isaanii tireedii Zeilaa kana ture jechuudha. The first recorded conflict between Christian kingdom and Ifat jidduutti bara 1328tti kan yeroo jalqabaaf wal dhabdee yookaan wal lolan jechuudha bara 1328tti yeroo sana Muslim sultaanonni organized their armies to take military action against the Christian kingdom. Isaanii kiristaanarraa kan meeshaa fudhatan jechuudha bara san keessatti. The militant wing opposed the Christian domination and determined to get the lost independence. Independence isaanii kan lost waliin jechuudha injifachuudhaani. They decided to establish a new base in the southeastern lowland of Harar and founded the Sultanate of Adal around 1380 with it is the central Dhaka jechuudha. Decided to establish a new base of injifannoon isaanii kun kan akka isaan seentara jijjiirachuudhaaf murteessan kan sababa ta'e jechuudha injifannoon isaanii kun new base in the south eastern lowlanditti akka jijjiirataniif sababa ijoo ture jechuudha. Lowlandiin eessa bakki isaan Hararitti akka jijjiiratan yookaan Dhaaka sanitti jechuudha. Onis bareetti jiraatan 1380 ture. The ruler of Adal yookaan warreen Adal hoogganaa turan Haqaddiin Sagandi Saadaddiin rebelled against Saifa Arad. Warreen Saifa Aradii wajjin lolaa turan yookaan Saifa Arad is the son of Dara Yaqub jechuudha. Ilma Dara Yaqub Saifa Arad kan jedhamu kana 1344 Kulasi terbatin berapa takata kampul je, karena wajin kan video kau wale jika tu juga Ahmad Badrai
who was the Ahmad Bali, the strongest Sultan of Adal, led a furious campaign against Dara Yaqub. Yeroo Dara Yaqub keessa strongest Sultan of Adal leaderiin Ahmad Badlaa yookaan Ahmad Badli kan jedhamu kana ture jechuudha. Strongest Sultan Adal leadii yookaan hooggansi isaanii kan Dara Yaqubii waliin lolaa ture eenyu? Ahmad Badli. Finally, Ahmad Badli was completely defeated in Qoda afurtamii shanitti kan kufee completely defeated jechuudha. Dara sanitti relation with the Christian Europe. Okay. As with the Muslim Arab world, the Christian kingdom maintained a relationship with the Christian Europe. Akkuma Musliimoonni Araboota addunyaa wajjin hariiroo qaban, Christian kingdom mootummaa Awurooppaa waliin hariiroo kan qabu ture jechuudha. During the medieval period, contact between the two regions were strongly influenced by the legend of the Prester John. Yeroo jidduu two regions were strongly influenced jira turte san Prester Johniin dhaalame jechuudha. Naannoo sanatti medieval period san keessa legend of Prester Johnidha kan hedduu influence ta'aa ture jechuudha. Maaliin legend of Prester John kanaatiitu maqaa kanaatiin hedduu influence ta'aa kan turanii jechuudha. The legend was developed by the Christian European during the time of Crusade. Legend kuni was the kan developed eenyuun Christian European yeroo Crusade san keessa jechuudha. Its objective was to enforce the religious moral of European Christians during Crusade. Kunis kan religious moral isaanii moral amantii isaanii jechuudha akka babal'ifataniif kan sababa itti ta'e jechuudha Crusade san keessa. And the next topic, rivalry between Christian kingdom and the Muslim Sultanate. Egaa kana paartii 4dhaan kan walitti dachaanu jechuudha. Asirraa kaasee haga xumura chapter 4 kanatti jechuudha. Gurmuutu like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Miidiyaa keessan, saba keessan, Oromoo, ilmaan Oromoo jechuudha. Wal barsiifnee walirraa barannu koomentii jalaan dogoggorrii yoo jiraates naa barreessuun ni dandeessanii yaadni keessan anaaf irreedha jechuudha. Gaa'ee irraa hin baradhee akkaan dogongora kiyya sirreeffadhuuf na faana bu'aa. Gurmuutu like, share, subscribe gochuu irraa gonkumaa if hin qusatinaa.